Ministeerri nagaya ka Oromiyaati miti ka gandaati miti ka gaddaati. Ministeerri nagaya guutuu Itoophiyaa obbo Taayyeen Dandayaa kabajamaan obbo Taayyeen Dandayaa. Obboleeyyan wal koobuu irra jira. Kabajamaan keenya obbo Taayyeen Dandayaa kalloo raanuu fuudhee jira dhugaa himee. Obbo Taayyeen Dandayaadhaa qabsoon isarra deemtu qabsoo Jimaa Harargee. Wanni biraa takkan jirtu. Wanni Oromiyaa irraa Shimallis kaasee Jimaa Harargeeti. Wanni biraa takkan jirtu. Caaltuun isaaniitis wanni kaateef Jimaa Harargeeti. Wanni chirraa kaateef. Yaa obboleeyyan kiyya Taayyee tana faatti milkooytanii beeyi. Itoophiyaatu laal akkana bororee jahannam seena malee. Itoophiyaatu bororee jahannam seena malee bakka hunda wal babballeessin akka bilaal. Addunyaa tana samii fi dachii wali belbela malee mirga keenya gartee abbaa fedheef hin kennin. Caffeen Oromiyaadha. Caffee Oromiyaatiin caffee hattu. Caffee saree gartee diqee. Anaa dhugaa isinima. Ummanni beeytaa cina deddeema siyaasa. An Harargeedha abba. Allafee marti ilma murti guutoon. Qabeenya Harargeedha hin qaanfattanii miliyoona 200 fi maareen mana jaarmaya jaarree janiitichi garaasaa guddisee kijibaa jechuudha. Pirezidaantii miti harreen gowwaan gartee Shimallis jedhin gowwaadha. Abba warra Itoophiyaa jirutti gartee irra fincaani malee ni badda malee nuti hin bannu. Tan beekuu qaba. Shimallisi bada malee nuti hin bannu. Harargeen hin baddu Shimallisiitu bada malee. Tana jala murreessi. Qabeenyichi saamtee gayaa. Egaa ati aangoon rabbaate qabeenya keenya seeraan saamtanii miti kan dhoyseessu bar qabeenyi ilmaan Harargee bahaa guutuu qabeenyi keenya garte goojjoon hattuu garte nuti adaree biyyoon nuun jaarree dirree dhawaan nuun jaarree bar haramaayaan nu jaartee xiqqees guddinaachi nu geessit guddina dhabi sigalee abba tana itti baddaan sinje Taayyee Dandayaa jechuun bar ministeera nagayaa ka guutuu Itoophiyaati way kijibu jira bar inni ministeeraa huyi abba amma gartee maal jettan irra guddaa beeytaa dhuga nutillee waan irraa qaanfannu jira amma Dr. Angaasaan Ibrahim waan xixiqqoo waan maaree dubbatennee cina deddeemna no tambar qabeenya makiinaa mootummaa Oromiyaa waa'ee makiinaan bishaanii qabeenya gartee makiinaan bishaanii shaneedhaaf fi tullee ni beeyna za'aa fi guyyaa wajji si himuu dandeenya Shimallis barati faalkumaa hun tolle Oromoodhaafi barati pirezidaantii Oromiyaatuun fakkaattu buleessa kiyya bulchaa gandaan fakkaattu bar pirezidaantii miti bulchaa gandaan fakkaattu. You understand what I say? Abba, Dr. Abiy Ahmed ni jaalanna? Yes ni jaalanna. Dr. Abiy Ahmed miti abbaan fedhe yoo si ergate hin koobamnu abba nu saamtu kijiban. Ministeerri nagayaa hay sa Itoophiyaan tun biyya biraati moo biyyuma takka moo biyya lama? Bara obbo Taayyeen Dandayaa ministeera nagayaati. Ministeera nagayaa jechuun what is meaning? Bar gaafa Dr. Abiy Ahmed Ali kabajamaa muummichi ministeera Nobel Prize Norway irraa fudhatu intalti ministeerri waa'ee nagaa isaa wajjirti bar addunyaa guutuun ministeera nagaa dhalaa godhe janii gammadanii beeyta arrabar inni bakka san bu'ee bar obbo Taayyee Dandayaadha obbo Taayyee Dandayaa dheengadde dubbataa dhaaba badhaadhinaa ture kan Oromiyaadha arrammoo ministeera nagaa ka guutuu Itoophiyaati moo ka gandaati ministeera gandaa ta'u nuu himaa ka ministeera gandaa yoo ta'e nuu himaa rakkoo miti yoo gartee Itoophiyaan tun 2 3 4 jiraatte yoo ministeera nagayaa gartee ganda Shimallis ta'e nuu hima ministeera nagaa Itoophiyaati aboo bar muyninu digaloon hoggaa muka irraan baatu muka irraa guddaa irraa baati siyaasaa ajooytuu tana kokkofaltee gartee nuti kashintaanu rabbiin nu wajji rabbi isa beeyta rabbiin nu wajji jiraa sin jaabar Shimallis rabbiilleen sodaatu nama saamaa nama jeesaati qabeenya ummataa saamaa dayfa ummataa saamaati rabbiin nu wajji rabbi isa beeyta buleeyso mee rabbi isa beeyta rabbiin kun eeysa karam jira beeytaati rabbi nama saamaa arrabar Oromiyaa gujii keessatti namni beelaan du'aa jira kan miidiyaa ta'e hattu tana gubbatti dhiyeessu miidiyaa amma miidiyaa Shimallis beeyta miidiyaan OBN International ta'e hin jaamtu miidiyaa Shimallis Miidiyaan Shimallis tun illee akka jibdichi gubbaa geessee bulchaa baha gujii jettee kan namni gujii keessa beelaan dhumaa jiru dhiiroo rabbi isin uume sodaadha ilmoon nu hunda haadhaan nu dhale haati duutee reefa bara walloo qofa dhageenye bara beelti walloo buute seenaa bara Haile Sillaasee qofa dhageenye arra bara Haile Sillaaseetii wal fakkaatu Haile Sillaaseen xayyaaraan Awurooppaa keessa Ameerikaa keessa naannawaa ture kan haati gartee ilmoon reefarraa harma reefa haati duute reefa luydu bara Haile Sillaaseeti arra bara ammaas Shimallis Abdiisaa bulchu bara Abiy Ahmed hin jennu Abiy Ahmed Itoophiyaa bulcha Oromiyaadha bakka rakkoon irra deemu jirtu bara Shimallis bulchu haati ilmoon reefarraa harma luyde rabbi isin uume sodaadha rabbi isin uume sodaadha bara Shimallis bulchu hay duba BBC ni kijibdi
برا إثيوبيا كيسا بكبوان ساني دبر ساجرا بيون نخجبدي جزيرة نخجبدي CNN نخجبدي قوتوا الدنيا فجأسوا ديم نبيت برا هيلا سلاسين بلشو هاتي ilmoon haadha duute irraa harmaluu yide bara shimallis oromiyaa bulchu lafa gartee dahamni jiru lafa gartee warqiin jirtu hujii warqii qabdu keessatti rabbii isin uume sodaadhu haati gartee ilmoon haadha reefarraa harmaluu yide jechuudha silaa footoo nuu kaaftanii nuu erguu qabdan silaa shimallis abdiisaa nuti mana murtii Itoophiyaati minni mana murtii addunyaa irra dhiyeessina kana mana murtii addunyaa irra dhiyeeffamuu qaba mana murtii yoo Itoophiyaan mootummaa qabaatte federaalli muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmed Ali yoo nu dhagee Dr. Abiy si jaalanna si qabanya namticha ilkee maa'ilaa kana nurraa kaasi dhukkuba gartee bakteeriyaa kana nurraa kaasi yoo biyya san akka jiraattu feete yoo biyya san dhabamsiiseetiin dhabama jette walumaan dhabamuu ta'isan jala murreessi himna yoo biyya san dhabamsiiseetiin dhabama jettu waliin dhabamuu ta'isan tana jala murreessin himna tun qacacaa miti ilmoo barbo dhalaan addunyaa irra yoo garte hiriira baate addunyaan guutuuni adii gurraachini yoo arraan tana gartee heeraa seeraa addunyaatti reefa gartee haadha duute ilmoon harmarraa luidu haati addunyaa hundi hiriira baati bar haati tee qabrii keessa maal sin jetti Dr. Abiy Ahmed Ali haati tee qabrii keessa maal si addunyaa irra maal sin jetti obbo Shimallis Abdiisaa mee haati tee qabrii keessa jirti Dr. Abiy Ahmed Ali obboleeyyan qabda haadha ilmaanii qabda ilmaan dhalaa qabda ilmoo tee tan ati dhalte namni hoggaa fuudhee ilmoo irraa dhalee isiin duutee reefarraa harmaluu yide Dr. Abiy muciyoo ceeyinsaa moohatte maaratoonaa moohatte isin ol baatanii isiin boonyaan nagee gartee Tigraay wajji heeraas waa takkan barbaannu waliin nagee goonaa jettan bar haadha Oromooti bar haadha gartee yoo dhugatti dhalataa Oromoo taate obbo muummicha ministeera kabajamaa yoo dhugatti haati tee qabri jirti haadha tee faarsaa turte yoo dhugatti haati tee dhugaadhaan sii rakkatte haati tee tuutee hoggaa ati reefa haadha teetirraa harmaluu yide if gaafadhu Dr. Abiy Ahmed Ali Dr. Abiy Ahmed Ali tun siyaasaa miti tun diinummaa miti nuti diinaa wajji dhagaa sirratti haraan jiru laakiin nama ati ummataaf achi keeyse siitu Shimallis achi kaaye namni biraa tokko achi hin kaayne Oromoon hin filanne Shimallis Abdiisaa Oromoon hin filanne caffee hattuu gartee achi wali qabateeti ilmaan gandaa wali qabate horiichi wali qabatee horii hargeefa sanadhoochi jirtu sufaan faa hojii galaa isin koraa namtichi kun anaa isinii ma anaa hallayyaa seenaadha biyya san afaanii funyaanii na habaatu biitu sunuyi wanni biyya san irraa harkadhu afaanii funyaanii na habaatu biyya san nama dhufuudhaaf irraa akka namni biyya san hin dhufne feetanii mire hattuu as keessa jirtu takka takkattiin sala'an hattuu as keessa teessee wajjin aggattan takka takkattiin sala'an sanballamaan isinii seena hattuu Awurooppaa Ameerikaa keessa jirtu qasaman billaahi irratti hin bobba'an jireenya kiyyaan irra balleessan laakiin Itoophiyaan irraa hafa malee hayiqni uummata kiyyaan irraan hafu bar ministeera si godheemi ministeera nagayaa si godheemi obbo Taayyee ministeera nagayaa siitu godheemi ministeera nagayaatu arraan tana dhugaa ol bahee uummata isaatiif hime addunyaa irratti all the wall addunyaa irra hime bar kijibaa kun shira kana sadiiroo shira Amaaraa fi Tigree laadhaaltan eessatti deemtan shira gartee masaskaana keessaa gabbaaftanii uummata maa fixxan higa shira gartee amantiidhaan addunyaa irra oofu jirtan dhiiroo uummata Oromoo gabaabsuu feetanii higa shira amantiiti moo kun maali qabsoon isin godhaa jirtan tun maali Itoophiyaan isin nu himtan tan haati Itoophiyaadha haati Itoophiyaa ilmo isiin duutee haati reefarraa luidu Itoophiyaa akkam feetan mee muummicha ministeeraa rabbi beeyta rabbii si uume rabbitti amantaami la shiraa miti kun an shirarraa diinaa wajjisi duulaan jiru halkanii guyyaa as gubbaa ejjinee booyaa jirra biyya teenyaaf haati teenya duutee hoggaa ilmoo reefarraa harmaluu yide afaan addunyaa guutuu yoo barreessine maal jettame ni kadda kana kun amma shiraa kun ni kadda kana qasaman billaahi Amaaraa Islaamaa isin irra bobba addunyaa guutuu isin irra bobba dhiiraa dhalaadha